Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3:00 meetir baandii 1925 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata guraandhala 10 bara 2017 attamooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan galgalaarraan jaallannee gammadaati. Mana murtii olaanaa ittaanutti walagarraa jedhe pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp mana murtii oliyyannaa dubbiinni musliima biyyi torba Ameerikaa dhufuu dhowwuuf baas irratti didee jennaan pirezidaantiin Somaalee haaree ammoo Somaalee biyya addunyaa keessatti maqaa dansaan beekam tolchuuf hojjechuu jira jedha babaloo xoolan soora haala keettoo irraa santim. Waa'ee mana murtiitti dhiyeeffachuu pirezidaant Tiraamp kan ilaaleen oduu keessatti gabaasa qabna. Dhaabbanni biyya alaa keessatti hojjetan ulfa dubartiirraa baasuu yookaan immoo waa'ee isaa gorsa kennuu irratti bobba'an Yuunaayitid Isteetsi biraa gargaarsa maallaqaa akka hin arganne pireezidaant Tiraamp labsanii jiru. Kana irratti dhaabbati Itoophiyaa keessa hojjetu tokko maal jedha? Oduu boodatti deebina. Oromoota dhiyeenya kana gadhiifamuu isaanii mootummaan Itoophiyaa labse hoo maal jedhu walakkeessa sagantaa keenya boodatti fuuf. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jennaa oduu addunyaaf gara soraatti. Mani murtii oliyyannaa Ameerikaa godina Kaalifoorniyaa oliyyannaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp musliimii biyyi torba Ameerikaa dhufuu dhowwuuf gaafate kalee galgal irratti dide. Pirezidaant Tiraamp murtii tana mana murtii olaanaa ittaanutti walagarraa jedheetiin tiwiiterii irra barreeffate. Tiraamp murtii abbaa seeraa godina Siyaatil musliim biyyi torba dhufuu dhowwee baase seera malee jedheetiin mana murtiitti oliyyate. Mani murtii oliyyannaa Ameerikaa damee sagaleessoo hajajii bulchiinsi Tiraamp seera malee jedheetiin irra hambise. Tiraamp ammallee dubbitan mana murtii ittaanutti iyyachuuf deemuu jira. Mana murtiitti walagarraa jechuun dubbate tujube. Gurmuun abboota murtii sadii kanneen mana murtii oliyyannoo Yuunaayitid Isteetsi salgaffaa Saan Firaansiskoo keessa jiran kan manni murtii gadaanaa imala baqattootaa uggurame rarraase akka hin kaane sagalee guutuun murteessee jira. Manni murtichaa murtii isaa beeksisee yeroo xiqqoo booda pireezidaant Tiraamp ergaa tiwiitariin dabarsaniin mana murtiitti wal argina nageenyi biyya keenya balaa keessa jira jedhan. Boodarra tuuta oduuf Waayit Haawus keessatti ibsa kennaniin manni murtii siyaasaa nageenya biyya keenya balaaf saaxiluu dabarse jedhan. We have a situation where the security of our country is at stake. Haali biyyattii teenne gama nagaatiin keessi jirtu akka hamaa keessi jira. Haala akka malee hamaa keessi jira. Inumuma wanna mana murtiitti walagarra. Abbaa alangaa muummichi kutaa Waashingtan Bob Ferguson tuuta oduuf Siyaatil keessatti ibsa kennaniin uggurri sun bakkatti akka hin deebine kafalman keessaa tokko yoo ta'an manni murtii inni dabarse heera Yuunaayitid Isteetsiif injifannoodha jedhan. We are a nation of laws. Those laws apply to everybody in our country. And that includes the President of the Nu United biyyi States. seeraati. Seeri kun nam biyyi tana keessa jiru tokkollee nan qatu. Pirezidaantii Ameerikaallee nan qatu. Abbaa seeraa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Oogast Flentiij ajaji olaanaan Tiraamp dabarsan aangoo pirezidaantiin qabuuf koongiresiif heeraan kan eeyyamame jechuun falman. Abbaan alangaa addaa kutaa Waashingtan Noha Paarsel akka jedhanitti garuu uggurri imalaa sun xiinxala mana murtii ala bakkatti deebisuun biyyatti deebisee jeeqama keessa buusaa jechuun akeekkachiisan. Dhimmi kun mana murtii waliigalaatti darbuu mala. Senetiin Ameerikaa Tom Price akka inni itti gaafatamaa damee fayyaa tajaajilu uummata Ameerikaa ta'eetiin hojjetu filate. Nam kana Doonaald Tiraampitu iyyuu dhiyeeffate harka 52tti deeggaree 47tti falme. Toomiin kun nam caasaa pirezidaantiin Ameerikaa baase. Pirezidaantiin Ameerikaa ka durii pirezidaant Obaamaan baase ka Obaamaa keeri jedhani faayidaan qabu jecha nam akka malee dubbachaa baay'ee falmaa bahellee. Nam kan filuu fi filuu dhabuu irratti senetiin Ameerikaa aduu akkanum wal falmuu halkan qixxee ga'e. Halkan qixxee ga'eetiin filatum taateefuyyuu ta'um miseensi mana marii Ameerikaa godina Atlaantaa Joorjiyaa keessaa filatame ogummaan doktora. Paartiin Demokiraat nam hujii akkanaatii filatamu nama fayyaa uummata Ameerikaa jabeessee eegee mirga uummata cufaa walqixxeetti ilaaluu malee jechuun akka malee falmaa ba'an. Ta'um hin filamuu akka hin filamnellee marroo hedduu irratti wal falmaa ba'anii waan hedduu irratti qabsaanillee. Senetiin Ameerikaa ka haga guddaan paartii Doonaald Tiraamp harki jiru bulchiinsa kaabinee Tiraamp kanatti dhiyeeffate haga guddaan jarumatti filatelle.
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi muummeen ministeera Jaappaan Shinzo Abe ardhaa fi bori wal mari'achaa akka biyyittii lamaan haga duriillee caala nagaa waliin eegachaa hariyyummaa waliin jabeeffachaa dinagdee waliin guddifachuu danda'an irratti mari'atan. Marii tana har'a ganam waajjira pirezidaantii Ameerikaa keessatti jalqabanii guyyaa saafaa kan ammaan tana daqiiqa xiqqaan tokkoon dubbata immoo waan wal dubbatan gaazexeessotatti himuuf deemuu jiran. Achi immoo Palm Beach godin Floriidaa waliin dhaqan Tiraamp eegee hujii jalqabe pirezidaantii ta'ee bulchoota biyyi sadiitiin wal arge. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp pirezidaantii Chaayinaa Jinping waliin wal dubbateetiin Yuunaayitid Isteet heeri Chaayinaa tokkitti yookaan ammoo waan Chaayinaa poolisii jedhu ulfeessuu feetiif jedha. Akkana jechuun Chaayinaan bulchiinsa Taayiwaan irraalleetti itti gaafatama qabdii jechuu. Taayiwaan kutaa Chaayinaa keessatti uf dandeetti bulchootuu fi qabdi biyyitan irraa cituuf waan hedduu taate wama taateefuyyuu biyyitan jal jirtammatti Yuunaayitid Isteet Chaayinaan akkana jechuun hariyyummaa biyyitan lamaanii jabeessuuf danda'a. Iraan ganni 38 kan mootummaa isii kadurii gargalfatte. Ardha nami miliyoon hedduu karaatti baafatee ulfeesseef mootummaan pirezidaantii kadurii gargalchan kunin Muhammed Raazaa Shahaat gammachuu tanaaf uummata miliyoon hedduutti itti dhufe mootummaan gaafasi suni mootummaan gargalchan sun jechuu gargaarsa mootummaa Ameerikaa irraa argachaa bahe. Hiriir gammachuu nami 100,000 hedduu teessoo mootummaa Iraan keessatti itti dhuftan irratti ummati lallabee dhaadannoo gargaraa dhageessisaa ture. Yuunaayitid Isteet illee dubbii gargaraatiin jechaa tureen qabsoo mootummaa Iraan kana ka durii gargalchisiis kana deeggartoota qabsaa Iraanii nama bulchaa Iraan ka durii Ayatollah Ruholot Kaaminiitti itti gaafatam ta'e akka pirezidaantiin Iraan ka hamma Hassan Ruhaanii jedhutti hiriiri kunin ergaa guddoo bulchiinsa Ameerikaa ka White House kee jiru keessa erga jabduu dabarsa warri Iraan tuttuqu akka jecha Ruhaaniitti ashi jedhu malee naaf. Tammaan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Somaalee haaraayee kakatee hujii jalqaba maqaa biyyisaa addunyaa keessatti akka maqaa dansaan beekan tolchuuf hujiitti jiraa jedha. Akka Somaaleen biyya namni isii Ameerikaa dhufuu dhowwam keessa hin jiraanne tolchuuf hojjannaallee jedha. Pirezidaantiin haaraayee Muhammed Abdullaa Muhammed adoo guddoollee hin beekamaniyyuu dorgommii pirezidaantummaa tana filame waan jiraammoo raadiyoonii VOA'tti bilbilaan hime. Ummati Somaalee ummati dansa hujiitti jajjaba ummati dansa jedheetiin bulchiinsaa fi pirezidaantii Ameerikaatti himuu fi hujiin jalqabaa tana ta'uu maltee jechuun dubbata pirezidaantiin kunin mootummaan Ameerikaa tana akka dansaan hubatu feenaa jedha. Pirezidaantiin kunin ammaan tana kaabinee haaraa filachuu jira. Nami qaraa inni ariitiin filate muummee ministeera biyyisaati rakkoo misoomaatiif rakkoo nagaa biyyi tana irratti nama hojjechuuf danda'u filate. Somaaleen bokkaa dhabdeetiin bokkaan irra oolee bokkaan gannaa irra oolee nami rakkinni guddaa ka'ee jira. Tokkummaan mootummoota rakkoon tunin ta'a bara 2011 gargaarna jahaatiin duratti nam 250 beelessiteen wal fakkaattii jedha oduu namaaf qabtanu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmoonni biyya alaa kanneen ulfa dubartiirraa baasan maallaqa gargaarsaa Yuunaayitid Isteets irraa akka hin arganneef pireezidaant Doonaald Tiraamp ajajanii jiru. Ajaji kun kennamuun ulfa baasuu qofa otoo hin taane karoora maatii Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamu kan miidhuudhaa jedha Itiyoophiyaatti dhaabbati Mary Stops International. Pireezidaant Tiraamp amajjii 23 imaammata hojii kana ittisu kan Meeksikoo Siitii jedhamu deebi'ee akka hojiirra oolu ajaja kennan. Bara 1984 yeroo jalqabaaf yeroo sana pireezidaantii ka turan bulchiinsa Roonaald Reegan jalatti imaammanni hojiirra oolee kun waggootii 32 keessaa waggootii 17 hojiirra oolee jira. Sababiinsaas akka laalcha paartii Ameerikaa bulchaa jirutti waan ta'eef. Jaarmeewonni biyya alaa kanneen kan mootummaa hin ta'in sagantaa karoora maatii kan Ameerikaan addunyaaf qabdurraa gargaarsa argachuuf maallaqa Ameerikaan ala argataniin illee tajaajila ulfa baasuu akka hin laanne ulfa dubartiirraa baasuunis akka mala karoora maatii akka hin barsiifne ka jedhus mirkaneessuu qaba jedha. Akka labsii haaraa kanaatti kana mirkaneessuu baannaan sagantaa Ameerikaan gaggeessiturraa gargaarsa maallaqaan argatan.
Mary Stops International Itoophiyaa keessatti hojii kana eegalee waggaa 25 ol ta'eera. Tajaajila karoora maatii fi eegumsa fayyaa akkasumas haala lubbuuf rakkisaa hin taaneen ulfa baasuu kan ilaaleen gorsaa fi tajaajila kennaa ture. Gama kaaniin fayyaa haadholiif daa'immanii irratti bal'inaan hojjeta. Itoophiyaatti Daayirektarri Mary Stops International Rishaa Hees imaammata ammaan dura turanii fi hojiirra oolaniin jaarmiyaaleen biyya alaa kamiyyuu ulfa baasuus ta'e kana laalchisee tajaajila gorsaa kennuu akka hin dandeenye ibsan. Itti fufanis. So when an administration signs the Mexico City Protocol kanaaf bulchiinsi jiru pirootokoolii Mexico City jedhamu deebisee hojiirra yeroo oolchu kanatti ulfa baasuu fi tajaajila kana kan ilaaleen balaa dhaqqabuu malu ittisuudha tajaajila gorsaa kennamuu fi karoorri qusannaa maatiiti jennee warra amannuuf sagantaan gaggeessinu ammaan booda United States irraa maallaqni argannu tokkoyyuu hin jiru jedhan. Kun immoo lakkoofsa namoota tajaajila kenninuufis qofa otoo hin taane baadiyyaa Itoophiyaa keessatti tajaajila karoora maatii fi gorsa kenninu ni miidhaa jedhu. Waggaa darbe Itoophiyaa keessatti qofa ulfan barbaadamin 10,000 fi du'a haadholii 232 ittisuun danda'ameera jedhu Rishaa Hees. Itti fufanis. So this is what suffers with the new policy that says even if kanaaf imaammata haaraa kanaan maallaqa Ameerikaa irraa argannu ulfa baasuu waliin tajaajila hidhata qabaniif oolchuu baannus waan kanatti hojii hidhata qabu kan hojjetan yoo ta'e maallaqa Ameerikaa tokkoyyuu hin argatan jedhan. Kana waan ta'eef hundaa caalaa kan miidhaman kanneen tajaajila kanaan gargaaramanidha. Isaan kunis dhiiraaf dubartoota Itoophiyaa keessatti tajaajilluu jechuu keenya jedhan. Mary Stops hojii isaa Itoophiyaa keessaa attamitti itti fufuu danda'a? Mul'ata maalii qabdu? Isa jedhuuf Rishaa Hees akkas jedhan. we will try to continue. We work with our other partners. We're looking for others. Hojii keenya itti fufuuf yaalii goona michoota keenya kanneen biroo waliin madda maallaqaa ka biroo barbaadaa jirra. Hojiin baadiyyaa Itoophiyaa keessatti irratti bobbaanee jirru akkaan barbaachisaa ta'uutti amanna. Garuu maallaqa barbaachisu dhabuu mallaa jedhan. Kana taanaan tajaajila keenya dhaabuuf dirqamna ta'aa jedhu. Mary Stops International damee Itoophiyaaf daayirektara akka ta'an Rishaa Hees. Amma galgala keessaa sa'a 2:43 ta'eera. Nu biraa immoo lakkeessa guyyaa irra darbe sa'aatti 12:40. Ka dhageenyeef dubbisneerra. Itoophiyaa keessatti labsii yeroo hatattamaa ega labsamee booda kanneen hidhamtoonni 11,000 ol ta'an marsaa lammataan leenjii haaromsaa erga fudhatanii booda gadhiifamuu isaanii ibsameera. Kanneen keessaa mooraa xollaay keessa ka turan leenjii fudhatanii kan gallakkisaman keessaa tuujubeen haasofsiisteetti gara sanatti deebine. Barataa yuunivarsiitii akka tureef labsii yeroo hatattamaa baatilee 4 dura labsameen dura qabame labsii sanaan booda gara mooraa leenjii xollaayitti geessamuusaa dargaggoonnaaf ibse maqaansaa akka hin ibsamne waan gaafateef eenyummaasaa dhoksaneerraaf. Attamiin akka qabameef haalli mooraa leenjii sanaa keessaa attam akka ture akka armaan gadiitti naaf ibsee jira. Kumaanni gosin osoo hin labsamin dura ji'a fulbinaa to'annaa jala kanneen oole. To'annaa jala ergaan oolee booda wantoota ragaalee sooshaal miidiyaa wajjin wal qabatanii fi odeeffannoo gama alaatti Jawaar walii wal quba qabdanii kan jedhuun ture shakkiin jiru. Jawaariif odeeffannoo dabarsaa jirtu Jawaar walii wal quba qabduu qaama alaa wajjin wal quba qabduu jedhanii kan nu hordofaa kan turanis duranii fi aanuma irratti kan hidhamne aanaa irratti erga hidhamne booda mirgi wabii akka nuuf eeggamu ta'ee mirgi wabii eeggamee kumaanda poostii mirgi wabii eeggamuu hin ta'u jedhee kumaanda poostiin mormee dide. Ergas booda kumaanda poostiin to'annaa jedhamu wajjin ji'oota 3 kan turre aanaa irratti. San booda eessattis hin geessan? Muddee 14tti mooraa leenjii xollaay nu geessan. Maaliif iddoo sana deemtu siniin jedhan? Haaromsa fudhattuu leenjii mootummaan kennaa jira leenjii kana fudhattuu jechuudhaan kan nu geessanii. Konkolaataa 10 dhufee konkolaataan tokko nama 62 baadhata. Nu fe'anii iddoo kana deemnaa iddoo san deemnaa waan nuti beeknu tokko illee hin qabu. Galgala deemaa bullee deemaa ollee guyyaa keessaa sa'aatii
8tti mooraa leenjii san geenye. Ammas bakka isin dhaqxan isinitti himne callisaniidhuma isin fuudhanii deemaa turan. Konkolaataa keessatti kan poolisoota gaafanne poolisoonni bakka naannoo Jimmaa fi Xollaa iddoo jedhamuun jedhanii nuuf himan. Erga Xollaayin geessanii booddee maaltu ta'e? Xollaa erga geenye booda rakkoo baay'ee dheebuu turee dheebonnee turee konkolaataan karaa irratti hin dhaabbatu waan ta'eef beelofnee turee dheebonnee turee kaza aduudhaa baay'een aduutu jira. Aduu keessatti erga buunee booda mana kaakanuuf mana nuuf kananii mana tokko keessa nama 238 bulaa ture yeroo duraati. Kutaan sun immoo kutaa hammamiiti? Kutaan sun bakka dheerinaallee hin qabaa haa ta'u immoo baay'ee oowwaa namni baay'een gaa yeroo walitti dhufee hin beeksa oowwaa jira. Bakka yeroo san ni bullee gaa akkamitti akka bullee mana fincaanii deemtuuti kophee firaa baasaan jedhan. Galgala sana moo? Kophee firaa baafnee mana fincaanii akkamitti kophee mala dheeyinaa jennee of keessatti yaadnee isaan dubbachuu waan dandeenyu. Yeroo mooraa leenjii nu qajeelfama tokko nu kannaan turan godhi hin godhin kan jiru tokko wanta godhaa jedhamtu godhaa wanti hin godhina jedhamtu hin godhina kan jiru ture akkasuma jedhanii kanaaf wanti isaan godhan hunda godhuudhaaf dirqama keenya ture. Korotaa jira dhagaa baay'eetu jira kanuma keessa gaa miilaan deemnee namni gurguddaanis abbootiin keenyaas hawwan keenyaas hedduu baay'eetu jiru. Erga deemnee booda gaa mana fincaanii sun baay'ee fokkotaa fi ijaaf kan hin tolle ture baay'ee ajaa'ibaa bakka mana fincaanii fakkaate yeroo baanu immoo ankookkuub kan jedhanii tokko ispoortii ankookkuub jedhanii gurra qabanneeti kan utaallu ispoortii sana akka nu hojjechiisan jechuu qixa adabbiidhaaf. Guyyoota 10 leenjii tokko malee barumsa tokko malee adabbiilee keessaniin kan ture. Ergas booda immoo haalli nyaataa iddoo isin jirus baay'ee kan rokkisaa ture jiru daabboodhaan nuuf kananii daabboo fi shaayii nuuf kanan daabboo fi dokkee jedhanii waxii tokko walitti garagalchanii nuuf kanan namaaf hin nyaadhamu ture namni dhukkubsachaa ture nama 138 waan buluuf mana tokko keessa dhukkuboota garagaraatiif hedduu saaxilamaa ture namni 10 olii kan yaaliidhaaf gara buufata fayyaatti kan deemu. Innaa namni dhukkubsatu garuu mana qorichaa dhaquu danda'a. Danda'a garuu maateriyaalii guutuutti hin jiru. Akkasuma dhukkuboota garagaraatiif saaxilamummaan isaa bal'aa ture. Dhukkuba gaafa jettu dhukkuba akkamiiti kan dhukkubsate namni achi keessatti? Qufaa kana hin jira. Dhukkubni TB illee namoonni qabaman hin jiranii. Taayifoidii dhukkuboota kana kan nyaata wajjin qabatan nyaata kan bulefa yeroo itti kan jira. TBdhaan namni qabame tokko jamaa akkasitti walitti qabamee jiru wajjiniin yeroo hidhamu. Ulfaataadha. TB ta'uusaa akkamittiin adda baaftan manni qorichaan jiru jettee miti? Manni qorichaan jiru mucaan kan duraan nu beekanatti fakkaate mucaan kan qabame kuni baay'ee huqqatee baay'ee qallatee dhukkubsachaa ture mana tokko waliin galu turre yeroo fidanuu kan dhukkubsataa kan dhufe. Isinuma wajjin hidhame? Inni waliin hidhamee eegasuma kophatti akka baafamee tajaajilli godhamuuf gaafachaa turre waraana hin baafna arra baafna booru baafna asuma jedhanii bakka walumaaf hin rabbumaan nama baasa. Dhukkubi sun namatti hin darbine maaliifi TB? Nama darbuu baasu wanti beekamu jiru wanni nama maramaran hin jiru yeroo dhukkube jettee buufata san dhayite kiniina sifanna. Kiniina akkamii namaa kenna? Kiniina daakiloo kan jedhaniin kan tukkusaatiif ta'u kana kan mataa oogisu kana amoksaasidin kanneen kanaaf kanaan kiniina jechuudha. Kabiroo namni an dubbisas achuma mooraa leenjii Xollaay keessa ture. Mooraa sana keessatti maaltu akka uumame naaf himee ture. Halkan sa'a jaamu kana manaan guranii barbaadannaan jedhan achi bakka haamiituma deemnee mana dhayinee waajjira poolisaa osoo rafaa jirru haamee bakka isin barbaadannu jedhanii xiyyaanee jechuudha. Eessatti isin geessan? Finfinnee irraa kiiloomeetira 560 wayii fagaanna nuti. Akka seennee booda poolisaa qorra bittinneesaa Oromiyaa yeroo gaafannu iddoon isin geessu deemu Xollaayin nuun jechuudha naannoo Finfinnee geenye booda. Erga Xollaayin geessanii booddee hoo? Erga Xollaayin geenye seennee mooraa. Yeroo deemnu kana fincaanii keessi nu buusuun hin jirtu. Yeroo daandiirra deemtan? Sa'a 18 guutee ani jechuudha ergeerraa fageenyee iddoon naannoo isaanii. Masinaa ta'ee fincaanaa turre jechuudha yeroo ayilanditti. Hin gallee mooraan seenne miilaa iyyaa eegalee jechuudha. Ganama biyyee gahaa 8tti seenne achi bakka yoonisii gahaa 8tti seenu waan mi'a filaalutti geessan hunda nurraa facaasanii waan dibatan maarree waan nurraa fagirame jaarsa hin jedhu dargaggeessi hin jedhu ijoollee hin jiru. Ilmaan sagaraa dhayinee inaan qofa qabne jechuun miilaan eega mana fincaanii dhayinee deemnee jechuudha. Guddaa jiru xiqqaa jiru namni jira gaa. Qofa qabu eegalee mana fincaaniitis mana babbanaadhaa soofkaasaa keessa taa'uu dandeessu haalamaa keessa turre jechuudha. Ijoolleen durbaasinii wajjin hidhaman jiru? Hin jiru baay'ee jiru. Isaanis haaluma kanaan jiraataa turan? Nama 116 kana haaluma keenyaan turan jechuu isaanis.
baay'ee ho'aa gabbaatee qilleensarraan taa'ee yoo jette manni hin ho'aa baay'ee ho'aa beekta alatti kanuun nu fakkaata. Gadi ba'uun hin danda'amu. Gabbaatee ulaa dura taa'uun hin danda'amu. Baay'ee guddoo waa kaabboon hayyamtee gabbaatee bakka rakkoo sirra dhufa. Bakka godhi waan siin jennu dhiisu waan siin jal'isu ati waan biraaf oowwitee dhuftee fuulaa fi miila dhiqannaan mataa hedduu bishaan buusuudhaan bakka hirreeffamtaa hin akku bakka biraa miila itti dhiqattee mataa hidhaannaan hin adabamtaa. Egaa inni qabame kun kaan barataadha, kaan qonnaa bulaadha, kaan immoo hojjetaadha sababa ta'eef inni hojjetaa ture hojii isaatti, barataan immoo barnoota isaatti hin deebi'a. Maal isiniin jedhan? Akka gubbattee nuufannoo hedduuti. Barataanis mana barumsaa akkaataa itti deebi'amu biiroo barnoota Oromiyaatti waliin deebi'amee mana barumsaatti hin deebi'a. Hojjetaanis akka hojjetaatti iddoo irraa dhufetti biiroo waajjira irraa dhufetti galaan hin jedhanii ammallee akkasuma hojii qeenxan hin jedhanii jiranii amma waluma dubbisuu akka biiroo deebi'aa dalagaan hin jedhanii. Hiriira mormii Oromiyaaf naannolee Amaaraa keessatti geggeessameen hookkara kaasan jedhamuun shakkamanii kanneen hidhaman lammiiwwan 24,000 ta'uu mootummaan beeksisee jira. 21,152 kanneen ta'an leenjii haaromsamaa fudhatanii gadhiisamuullee sabaa himaan mootummaa beeksisee jira. Ministeerri ittisaa biyyattii Siraaj Fageessaas hidhamtoonni kun gadhiisamuu guyyaa tokko dura ibsa kennaniin leenjifamtoonni kun hubannoo wayyaawaa haalli isaan itti argatan uumamee jira jechuun isaanii ni yaadatama. Malee maalaan qabaa bareedduu komormaa qal'oo muktisaa obaalaa qabaa siyaadee inaafin maaloo. Malee maalaan qabaa bareedduu komormaa qal'oo muktisaa obaalaa qabaa siyaadee inaafin maaloo. Qophiin tardaa fixachuu jirra suniin duratti mataa oduu irra deebi'ee sanitti hima. Mana murtii oliyyannaa Ameerikaa godina Kaalifoorniyaa oliyyannaa pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp musliimii biyyi 7 Ameerikaa dhufuu dhowwuuf gaafate kalee galgal irratti dide. Pirezidaant Tiraamp murtiin abbaa alangaaddaatti miti abbaan seera godin Siyaatil musliim biyyi 7 Ameerikaa dhufuu dhowwuu baase seer malee jedheetiin illee iyyate. Tiraamp dubbitan ammallee oliyyachuu jira. Akkana jechuun ammoo musliimii biyyi 7 akkuma durii kaan Ameerikaa dhufuu danda'a jechuudha. Seneetii Ameerikaa Tom Price akka inni itti gaafatama damee fayyaa tajaajila uummata Ameerikaa ta'eetiin hojjetu filatame. Nam kana Doonaald Tiraampitti dhiyeeffate harka 52tti deeggaree 47 irratti dide. Toomiin kun nam caasaa fayyaa Ameerikaa pirezidaantiin Ameerikaa akka durii Baraak Obaamaa baaskaa Obaamaa keeri jedhani
kan namni miliyoona 20 caasaa fayyaa isaanii irraa argachuu danda'uun dhaabsifne haaraa jalqabsiifnaa jedhee falmaa keessaa tokko. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi muummeen ministeera Jaappaan Shinzoo Abee ardhaaf bori wal mari'achaa akka biyyattiin lamaan hagduriillee caala nagaa waliin eegachaa hariyyummaa jabeeffachaa dinagdeellee waliin guddifachuu danda'an irratti wal mari'atanii mariin tun ganam jalqabde amma gaazexeessotatti waan jira himuu jedhanii mataan oduu kanuma. Sagantaa har'aaf qabnu kanumaan xumurra gama keenyaan wiixata walitti